Daandiin geejjibaa qilleensaa idil addunyaa IATA'n daandiin qilleensaa Itoophiyaa doolaara miliyoona 95 kan dhaabbilee qilleensaa bira tursee akka gadhiisu gaafate. Dhaabbatichi maallaqa kana kan gaafate ibsa kibxata kaleessaa baaseni. Gama biraatiin daandiin qilleensa Itoophiyaa sharafa alaa doolaara miliyoona 180 gahu kan biyyoota garaagaraa keessatti walitti kuufate akka qabu ibse. Hojii gaggeessaa olaanaan daandii qilleensa Itoophiyaa obbo Masfin Xaasaw akka himanitti hanga ammatti maallaqni kuufame kan biyyoota biratti sossoo'uu hin dandeenye doolaarri miliyoonni 180 ni jira. Maallaqa kuufame kana sossoosuun ammoo qormaata cimaadhaa ji'a waldaan geejjiba idil addunyaa torban dabre keessa ammoo maallaqa biyyoota biraatii qabu sossoosuu akka hin dandeenye gaafatamee ture. Addatti biyyoota akka Naayijeeriyaa fi Eertiraarraa maallaqa hin fudhanne. Dhaabbatichi waldaan geejjiba addunyaa kan daandiilee qilleensaa 300 jalatti hammatee jiru kun ibsa kibxata baase kanaan mootummaan Itoophiyaa osoo geejjibni qilleensa ishii yaaddorra hin buune maallaqa doolaara miliyoona 95 baasuu qaba jee. Daandiin qilleensaa biraatis maallaqa isaan harka jiru gadhiisuun waliigaltee idil addunyaa akka kabajuu qaban gaafatee jira. Daayirektarri olaanaan dhaabbatichaa Wiilii Waash mootummaan Itoophiyaa fi baankiin jiddugaleessaa indaastirii aviyeeshinii doolaara gaxaanaa ramaduu isaaniin doolaarri miliyoonni 95 akkan baane kan godhee jiran. Dabaluunis daandiin qilleensaa guddina Itoophiyaa deeggaraa jiru faayidaa hawaasummaa diinagdee isaa balaarra buusa jechuun yaaddoo jiru ibsan. Wiil Waash kanaaf Itoophiyaan seera idil addunyaa hordofuun rakkoolee kana shaffisaan akka hiikuu qabdu gaafatanii jiru. Daandiin qilleensa Itoophiyaa maallaqa biyyoota biraa keessatti kuufate doolaara miliyoona 180 kan qabu tahuu ibsuun dhaabbatichi dhimma kanarratti garuu waan jeen qabu. Hojii gaggeessaa olaanaan daandii qilleensa Itoophiyaa obbo Masfin Xaasaw gama isaaniitiin dhaabbanni isaanii bara dabreerraa guddina dhibbantaa 20 agarsiisuu ibsuun xumura baajata ganna kanarratti ammoo doolaara biliyoona 1.6 galii gochuuf karoorfatu isaanii ibsanii jiru. Bara kanas dhibbantaa 55 fooyya'ina galmeessuun xumura waggaa kanatti garuu lakkoofsa imaltoota geejjibsiisanii dabaluun gara biyyoota 133tti balali'uuf akka jiranillee ibsanii jiru. Daandiin qilleensa Itoophiyaa Afrikaa keessaa guddina sadarkaa durarratti akka argamullee ragaaleen ni ibsu. Gama biraatiin daandiin qilleensa Itoophiyaa badhaasa waggaa dorgommii Skytraxii dameelee 5 injifatee jira. Dorgommii Skytrax bara 2023 Faransi magaalaa Paarisitti gaggeeffameen gareen daandii qilleensa Itoophiyaa dameelee 5 badhaasa kabajaa gonfatee jira. Akka ragaaleen mul'isanitti daandiin qilleensa biyyattii filatamaa Afrikaa yeroo 5ffaaf badhaasa damee bizinisii filatamaa fi damee diinagdee filatamaa yeroo 5f badhaafamee jira. Haalli qabaa mirga namoomaa Eertiraa keessa jiru yaaddessaadhaa jiran biyyoonni Ameerikaa fi Biritaaniyaan USA fi UK'n kana kan jiran ibsa yaa'ii 53 mana murtii mirgoota namoomaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii Jeneevatti ta'ame irratti miidhaa mootummaan Eertiraa lammiilee isheerratti raawwatu USA'n ni balaaleffatti kan jiran bakka buutuu Ameerikaa Keelii Bilingisliiti. Akka isaan janitti mootummaan Eertiraa lammiilee isaa miidhuun cinatti yaada isaanii bilisaan akkan ibsanne hacuuca. Dabaluunis sirna tajaajila biyyaalessaa jechuun fedhii malee dargaggoota waraanatti hiriirsuu mootummaa Eertiraa Ameerikaan ni mormitii jiran. Qeeqni biyyoota USA fi UK'n Eertiraa irratti dhiheessan kun kan dhagayame erga dhiheenya kana mootummaan Eertiraa lammiilee ishii baqattummaan Suudaan jiraatan dirqiin qabee biyyatti deebiseen booda. Dhimmi kunis yaaddessaa tahuu ibsuun bulchiinsi pirezidaantii Isaayyaas Afeworqii gochaa seera malee kanarraa akka dhaabbatu gaafatte. Ameerikaan kana malees waraanni Eertiraa Tigraay keessaa akka bahuu fi haleellaa namoota nagarratti geggeessanis akka dhaaban gaafatte. Bakka buutuun USA kun badiin loltoonni Eertiraa kaaba Itoophiyaa keessatti raawwatan ni yaaddessees jiran yakka waraanaa fi namoomaa raawwatanii jiru. Kanneen badii kana raawwatan seeratti akka dhihaatanis gaafatanii jiru. Bifa wal fakkaatuun ambaasaaddarri mirga namoomaa UK Rita French tajaajilli biyyaalessaa Eertiraa jijjiirama barbaada jechuun miidhaa mootummaan biyyattii lammiilee isheerratti raawwataa jiru akka malee cimsanii qeeqanii jiru. Tajaajilli biyyaalessaa Eertiraa lubbuu dargaggoota biyyattii balleessaa jira kan jedhan ambaasaaddarri Ingiliz kun sababa kanaaf namoonni hedduun biyya isaanii gadhiisanii akka baqatan dirqamanii jirus jee. Dabaluunis biyyi isaanii loltoonni Eertiraa Tigraay keessaa akka bahanii fi sarbamiinsa mirgoota namoomaa yeroo lolli kaabaa geggeeffame raawwataniif akka itti gaafataman dhiibbaa gochuu itti fuftis jedhan.
mootummaan Eertiraa sarbamiinsa mirgoota namoomaa raawwattus akka dhaabdu cimsanii gaafatanii jiru. Mootummaan Eertiraa garuu qeeqa biyyoota lixaa fudhatama dhorguun dhimma biyya keessa galan jechuun yeroo garagaratti himataalee dhihaatan kufaa godhaa turte. Biyyi xiqqoon handaara galaana diimarratti argamtu Eertiraan qaama Itoophiyaa kan turte yeroo ta'u garuu bara 1993 riferandamii geggeeffameen Itoophiyaarraa fottoquun biyya if dandeesse taate. Ergasii garuu filannoos ta'ee jijjiiramni aangoo tokkolleen osoo keessatti hin geggeeffamin ganna 30ffaa lakkaawwataa jirti. Eertiraan hanqina daandii baroota hedduu waliin wal qabatee qonnaan bultoonni godina Baalee Bahaa oomisha midhaanii gabaatti dhiyeeffachuu dadhaban. Akka odeessaa BBS gahetti godinni haaraa inni hundeeffame kun xiyyeeffannoo mootummaa naannoo fi kan federaalaatis dhabee uummanni baroota hedduuf bu'uuraalee misoomaa qabu waliin rakkataa jira. Magaalaan umrii waggoota 116 qabdi jedhamtu Gindiir daandii magaalotaan wal qunnamsiisu dhabuun jiraattonni baroota hedduuf rakkoo keessatti argamuu jedhame. Jiraattonni godina Baalee Bahaa kan oomisha qamadiin akka malee badhaate keessatti argaman daandii qulqullina ispaaltii dhabuun rakkoo hawaasummaa cimaa keessummeessaa jiru. Rakkoon daandii kun akka furamuuf yeroo garagaratti fayyadamtootarraa gaaffiin dhihaatus qaamni bulchiinsaa fala laateen jiru jedha odeessi kun. Aanga'oonni naannichaa qabeenya uummataa saamuu malee rakkoo bu'uuraalee misoomaa uummataa danqe kanaaf fala kaayaa akka hin jirreetu gabaafamee jira. Magaalaa Rooberraa fageenya kiiloomeetira 140 irratti kan argamtu magaalaan Gindiir qulqullina daandii dhaburraa baroota hedduuf duubatti haftee jirtis jedhame. Daandiin godina Baalee Bahaa kun akka hojjetamuuf kontiraatni kan fudhatame bara EPRDF biyya bulchaa ture ta'us garuu erga fudhatamee waggoota 18 lakkoofsisuu waliin wal qabatee kiiloomeetirri haafu meetirri tokkolleen hojjetamee hin jiru jedha odeessi BBS dhaqqabe kun. Obbo Salamoon Araddaa Waaqtolaa abbaa seeraa mana murtii ijibbaataa dhaabbata mootummoota gamtoomanii ta'uun filataman. Pirezidaantii itti aanaa mana murtii waliigalaa Itoophiyaa ta'uun tajaajilaa kan jiran obbo Solomoon miseensonni koree yaa'ii waliigalaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii sagalee kibxata laataniin obbo Salamoon filatanii jiru. Filatamuun isaanii kun hojii mootummaatti jiraniin cinatti ganna 7 dhufaniif abbaa murtii UN ta'uun addunyaa tajaajiluuf jiru. Obbo Salamoon yaada BBCf laatan keessatti filatamuun koo biyyaafis bu'aa qabaa jedhan. Obbo Salamoon dhalataa Oromoo yeroo ta'an lammiin Itoophiyaa sadarkaa kanarra gahe amma duran argamne. Dhaabbatichi abbootii seeraa ganna 7 kan filatu yeroo ta'u qaadhimamtoota kan dhiheessu dhaabbata International Justice Council jedhamu. Obbo Salamoon namoota 380 dorgommiif dhihaatan keessaa sadarkaa kanatti muudamanii jiru. Namoota 380 calalamanii qormaata barreeffamaaf kan dhihaatan namoota 380 keessaa calalamanii qormaata barreeffamaaf kan dhihaatan namoota 100 qofa yeroo ta'an obbo Salamoon ammas namoota 30 gaafiif dhihaatan keessaa filataman. Biyyoota 190 keessaa biyyoonni 97 sagalee laatanii fi jiru. Obbo Salamooniif dubartiin lammii Awustiraaliyaa taate dorgommii kanarra turte sagalee biyyoota 90 argatte. Kunis yaa'ii filannoo USA magaalaa New Yorkitti geggeeffame irratti dhaabbanni biyyoota gamtoomanii hojjettoota 100,000 addunyaa guuturraa ni qaba jedhamee tilmaamama. Isaan keessaa obbo Salamoon amma nama tokko ta'uu isaaniiti. Manni murtii dhaabbata mootummoota gamtoomanii New York, Jeneeva fi Keeniyaa magaalaa Naayiroobii keessais waajjira ni qaba jedhame. Obbo Salamoon dhaabbata guddaa addunyaa kana keessa hojjetuuf carraa argatuun koo muuxannoo horadhee biyya koof akkan oolchu na gargaara jedhan. Obbo Salamoon godina Shawaa Kaabaa magaalaa Garba Gurraachatti kan dhalatan yeroo ta'u ganna 25 dabran biyya keessa fi biyyoota alattis hojiilee ogummaa seeraa hojjetaa turanii jiru. Daawwannaan ministeera dhimma alaa USA Anthony Blinken muddama Ameerikaa fi Chaayinaa ni tasgabbeessa jedhamee osoo eegamaa jiru. Pirezidaantiin Ameerikaa Joe Biden ammoo pirezidaantiin Chaayinaa Xi Jinping abbaa irreetii jedhan. Biden kana kan jedhan sagantaa maallaqa walitti qabu Kaalifoorniyaatti geggeeffame irratti. Ministeerri dhimma alaa USA Anthony Blinken tibba dabre kana Chaayinaatti imaluun magaalaa Beijingitti pirezidaantii Chaayinaa Xi Jinping waliin wal arguun muddama biyyoota lameenii xiqqeessu irratti walii galanii jiru. Biden sagantaa qarshii walitti qabuu kibxata geggeeffame irratti obbo Xiin dhimma afuuffee basaastuu Chaayinaa tibba dabre irratti aananii jiru jedhan. Dabaluunis obbo Xi Jinping wanni baay'ee aaraniif afuuffee Chaayinaa meeshaa basaasaa qabattee turte haleelee buusuu kootinii jedhan.
kun abbaa irreef qaanii guddaadhas jedhan Baayiden pirezidaantii Chaayinaatiin Ameerikaaf Chaayinaan dhimmoota daldalaa mirgoota namoomaa fi Taayiwaan irratti wal dhibdee keessa erga galanii bubbulanii jiru.